obboleeyyan keenya dhaabbata gartee jirraa orgaanayizeeshiniin arraan tana du'a gargaarsaa nama 48 nu fidanii asitti argamanii nu biratti akkasitti tokko nama lamaan nuuqan nan jechuun namni keenya waan nyaatee dhugu waan hin qabneef jecha. Jira baay'ee. Uummata kootana wajjin. Kootana amma harma naan qabdu matu. Nagaan luusisa malee harma naan qabdu daa'imni kun. Inu angkat ya tak angkat. Abba mana le lugu jiru ka apa ya le kamu ni kamu minta ka. Aye. Jolle me kabdan. Jolle apa yang kamu tak ada yang nama jah. Aye. Enggak sih kamu apa kau. Karena tindak dia ira kita tidak ada tak angkat karap. Ya मैं आए गल दो ayo obboleeyyan keenya kan gartee deeggarsa uummata keenya kanaan noo Soomaaliyaa irraa buqqee magaalaa Lagataa Folaga Daadii qubate manguddoota kun akkanaa tana tokkaatee deemuu hin dandeenye kanaa fi warra harka qalleeyyii etaamaa fa'aa wal keessa jira. Kanaaf har'aan tana gartee soomana dhufe kanaaf hanga kana fidanii nu gargaaru jazaa rabbi haa kafaluu fi duniyaa fi akhiratti illee gartee rabbiin toltuu isaanii barakaa rabbi keessa haa kaafu. Akkasigaa ammallee duuba bara deeggartaatis uffataa fi kana nu gargaartanii turtanii har'aas soomanni dhufeettanii dabtanii kana nu bira dhaabbachuu keessaniif jazaa keessan duniyaa fi akhiratti illee rabbi isin haa kafalu. Obboleeyyan keenya kun haa fudhatus kana fakkaataa rabbi gartee baay'ee isinitti haa godhu akkaataa kanaan hiruu deemna maqaas waamneetii kan nu eejan. Haya warri maqaa yaamne Hasan Yuusufii fi Badrii Ibraahim Hasan Yuusuf warri isaanii qota waliin. Warri isaanii haa ruuza tokko ta'an ittisi qaamee haa achi deema. Ruuza tokko waliin fudhadha. Ruuza tokko timira takka zayitii takka safara takka kanaaf. Haya walitti haya zayitii takka waan tanaa ta'a. Hayyee waliin fudha. Tawfiq Hassan Faiza قومي شوف فايزة Faiza Faiza Abdallah مقابلة تيجي Tawfiq fi warra Mama Musa مامو موسى ده فانا ما كيس هذا ما ده بس حسنا ساده كمان نبي علو چوتي في رهوت ايراد اوروميا خوتا mana sena jule tak kesalahan lagi wajah apa tadi mah hot asbasif sukra kon ya safurafi mana sendor ka cubi sili itu apa sih kamnya ni beina tanah aja itu diri kita ini sudah dapat itu gitu terbang kan satu diri gitu kan wanita akan angkat nama gay sana maju ama kau dah Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam obboleeyyan keenya dhaabbata gartee jirraa orgaanayizeeshiniin arraan tana du'a gargaarsaa nama 48 nu fidanii asitti argamanii nu biratti akkasitti tokko nama lamaan nuuqan nan jechuun namni keenya waan nyaatee dhugu waan hin qabneef jecha obboleeyyan keenya rabbi jazaa isaanii haa kafaluu duniyaa fi akhiratti illee rizqii babal'oo rabbi haa kennuufi jannata rabbi haa kennuufi akhirattis akkasitti duuba arraan tana nama keenya kan nyaatee waan dhugu hin qabne lubbuu isaanii nu dhaqqaban jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya gartee ammallee nu bira dhaabbatanii ammaas ganaallee arraan tana kun akka isin gartan kanatti tokko nama lamaan waan fudhataniif akka nutti fuftan dhaabbata keessan kanallee rabbi dhaabbata addunyaan jala yaatu rabbi isin haa godhu rabbi isin haa guddisu dhaabbata keessanis nu bira dhaabbatanii rabbi isin bira dhaabbatu jazaakumullahu khairan jennaan dhaabbata nu gargaare kana inshaallah duuba dhaabbata jirraa orgaanayizeeshiniin kun ummanni keenya abbaa warraa 666 irraa abbaa warraa 48tu fudhatee jechuudha arraan tana. Dhaabbata kana rabbiin isa haa guddisu nama gartee abbaa warraa 666 akka nu gargaaru yannaani afatan qaban uffatan qaban nyaata dhugaatiin waan hin jirreef gaafaas qubatanii fi asidduu namni itti deebi'ee ilaale waan hin jirreef
aradu wadaabbanni kun nu bira dhaabbatee rabbi bira dhaabbatu akkasii gaabboleeyyan keenya hedduun hin arganne amma kun akka dhaabbatanii ilmaan xaanaa kana jechuu maaliifu diroo nu gaa'ii jedhanii dhadhaabbatan arraayollee yoo goobaate dhaabbata kana dhaabbata addunyaan jala deemtu rabbi haa godhuuti akka ganallee nu gargaaran isaan gaafanne jechuu qabajaan. Inu ang kate ata kang kabno. Abba manale lubire jiru ba kabaya le kabni kama mida ka. Aye. Jolle me kabdan. Jolle apre kaba mata hiyo na manja. Aye. Ngasin kaba ba karbatin de debe ira ka jira ba ata kang kabno karab mo. Gargaar fi ngeen. Nama afurtamman har'a dhufan keessan jirtu isin jechuudha. Nama afurtamii saddeettan har'aan tana bakka kana dhufan kana keessaa jechuudha nama akkanaa kana faada hedduun jira jechuudha hanqatee ishilleen akkasumatti hanqatee jira jechuudha. Ishee nama gama kiyyaa mana fuudhatiin geessee achi waan ishee barbaachisu kannee fi makiinaa godhee fi ol deebisa. Dhukkubaan ciisaa laalli qabbar keenya illee ni beekanii. Garuu numa hanqatte malee silaa kan inni illee nullee hanqisuu qabu miti. Nu hanqattee inni akka ta'u dhabumaa fi nullee hanqatte. Irrallee Gargaarsarraa keessaa qoodan qabdu. Gargaarsarraa kanaa kana gargaarsarraa keessa hin jiru yan qooda hin qabu gargaaruudhaaf numa feera nuti. Wahuma takka mana ilaama seelanarra ciifnullee hin qabnu. Maatiin mateenya daaran qabdu maatiin tun barnootaaf illee qalama dabtara waan ittiin boorsaa ittiin nama laabbinu dhabnee maatiin shan amma mana amma laa barnootaa dhaqaati jiru. Boorsaa naaf hin qabdu kophee naaf hin qabdu waaniin ittiin amma deemee isaan kanaan bulchisan dhabeetiin isaa achi ciisa na bira waan umarra jirru hin qabnu nuti. Kootan amma harma naan qabdu matu nagaan luusisa malee harma naan qabdu daa'imni kun. Itti dhaabbanni kun itti kan fixaniiti mana isaaniitti irraa waan isin deeggaruu deemaniif jazaa rabbi haa kabaluu fi gartee duniyaa isaanii keessa rabbi barakaa haa kaa'uu fi abbaan mana keetii san jala deemee fuudhee fi haa fiduufi. Inshaallah akkam jette? Galatoomaa ni taata. Inshaallah. في خيري بعد بدتي ملكاوي والله نمنيتي هجاتي ما تصال فودي حلالا مملاتي دوفي باتين جالنو إني اسمو جالتي سيمنا نركاو الكبني مرحبا جني سيمنا نركاو الكبني